ergamoota boqonnaa 3 lakkoofsa 6 Phexros garuu ani meetii fi warqee hin qabu waanan qabu garuu siifan kenna maqaa Yesuus Kiristoos nama Naaziriitiin ka'ii adeemi jedheen harka isaa mirgaa qabee isa kaase achumaan miilli isaa fi gulubbiin isaa jabaatan mata dureen koo Waaqayyo lafa rakkinaatii si kaasaa jedha. Hojii ergamoota boqonnaa 3 kanarratti nama dhaloota isaatii jalqabee naafe tokko argina. Miilli isaa hin hojjetu, naafa, dhaabachuu hin danda'u, deemuu hin danda'u, namatu isa kaasaa warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horii kadhatu. Naafummaa isaarraa fayyuu miti kan inni kadhatu. Dhaba isaarraa fayyuu miti kan inni kadhatu. Waan nyaatee bulu kadhata. Warqii meetii kadhata. Jiraachuu barbaada lubbuudhaan waan ta'eef. Namni isa yaadatu hin jiru, namni achi isa kaasu hin jiru, doktorri luka isaa laalee fayyise hin jiru, gurguddoonni waa'ee isaatiif dubbatan tokko hin jiran. Horii kadhachaa yoo tureeyyuu nama abdii kutateedha. Dhaloota isaarraa jalqabee naafa waan ta'eef waa'ee fayyummaa isaa takkaa yaadeen beeku. Gaaf tokko Phexrosiif Yohaannis gara mana qulqullummaa dhaquudhaaf waaree booddee gara sa'aa salgaffaatti namicha kanatti dhufan. Lafa itti namni si gatetti Waaqayyo siif haa dhufuun jedhee. Waaqayyo sii dhufnaani madaa keetu fayya. Naafummaa keetu diriira. Hir'uu keetu guutuu jalqaba. Phexrosiif Yohaannis kan isaan deeman wangeela lallabuuf dubbii Waaqayyoo dubbachuuf kadhachuudhaaf Waaqayyo wajjin haasa'uuf deemu. Malee waa'ee namaa dubbachuuf miti kan isaan deeman. Namichi kana gaafa ilaalan naafummaa qaba. Nama rakkataadhaan nama hiyyeessaa nama abdii kutatee dhagaa falan. Kan isaan baatanii deeman warqii meetii miti. Kan isaan baatanii deeman humna du'aa kaasudha. Humna jaamaa banu. Humna naafa diriirsu. Namichi kun naafa dhaabachuu hin danda'u, deemuu hin danda'u, namatu qabee lafaa isaa kaasa. Nama yeroo dheeraa lafa iddoo sanatti umurii isaa fixeedha. Nu ilaalittiin jedhan. Ijji kee gara Waaqayyoo haa ilaalu. Gara namaa yoo ilaalte qaana'uu dandeessa, gara firaa yoo ilaalte qaana'uu dandeessa, gara Waaqayyoo ilaallan garuu hin qaanoftu. Gara Waaqayyoo ilaallan madaa keetu fayyassin jedha. Akkasittiin jedhee Phexros nuyi warqii meetii hin qabnu waan qabnu garuu siif kennina humna maqaa Yesuus Kiristoos nama Naaziriitiin ka'ii adeemittiin jedhan. Namichi yooma sana utaalee deemuu jalqabe. Maqaa Yesuusin lafa itti miidhamte sana deemuun siif haa ta'u. Lafa itti dhabde sana deemuun siif haa ta'u. Lafti itti caban, lafti itti miidhaman, lafti itti ba'aan namatti baay'ate, lafti itti dhukkubni namatti baay'atu hundumtuu lafa rakkinaa jedhama. Inni lafa rakkinaati si kaasuu Yesuus dhufeera. Waaqayyo gaafa dhufu madaa kee fayyisuuf dhufa. Hir'uu kee guutuuf dhufa. Namichi kun gulubbii isaa jabaatee deemuu jalqabe. Duraan dhaabachuu hin danda'u waan takka argee hin beekne erga namichi kun. Waaqayyo waan haaraa sitti haa mul'isu. Gaafa Waaqayyo lafa rakkinaatii si kaasu gammachuu malee gaddan argitu. Mee gammachuu malee ani gaddan argu jedhaa. Mana qulqullummaa takkaa seenee hin beeku namichi. Achi keessa fiigee Waaqayyoon galateeffachuu jalqabe. Ilillee dhiyeessuu jalqabe. Hoqobaa dhiyeessuu jalqabe. Dhuguman siin jedhaa kana booda ililleetu mana kee guuta. Galatatu mana kee guuta. Rakkinni mana keetii gadi ba'eera. Maatii kee keessaa rakkina keessa kan jiru, ollaa kee keessaa rakkatee dhiphachaa kan jiru, harki Waaqayyo lafa tanaa isa kaaseera. Harki Waaqayyo achi isa kaaseera. Dhuguman siin jedhaa kana booda deemsa si jalqabsiisa Yesuus. Deemsa haaraa si jalqabsiisa. Yeroo baay'ee Waaqayyo lafa warra miidhamanii dhaqa. Dadhaboota namaan kan gataman, firaan kan gataman sana gargaara Waaqayyo. Luqaas boqonnaa 15 irratti yeroo warra dadhaboota sana gargaaruudhaaf gooftaan Yesuus dadhaboota sana wajjin haasa'uu yeroo jalqabetti barsiisonni seeraa sun isarratti gungumuu jalqaban. Ilma Waaqayyooti ofiin jedha. Attamitti cubbamoota kana wajjin nyaatee dhuga akkamitti isaan wajjin haasa'aa jedhan. Yesuus maaliif akka dhufe hin beekan jarri sun. Gooftaan Yesuus ani warra of jajan, warra of tuunan, warra of guddisan, warra hin beekne jedhan, warra hin qabne jedhaniif hin dhufne. Dadhaboota kanaafan dhufe jedhee dubbate Yesuus. Waaqayyo yeroo baay'ee gara warra dadhabootaa jira. Namni dadhabootaaf dubbatu hin jiru. Waaqayyo garuu warra gadi qabamanii, warra tuffataman, warra gatamaniif dubbata Waaqayyo. Isaan karaarraa kaasa Waaqayyo. Lafa itti abdii kutate sana Waaqayyo si kaaseera. Lafa itti yeroon kee dhume sana Waaqayyo si kaaseera. Namni tokko akkamitti lafa rakkinaatii ka'uu danda'a? Humna maqaa Yesuusin lafaa kaa'a. Humni maqaa Yesuus kuni du'a lafaa kaasa. Humni maqaa Yesuus kuni naafa diriirsa. Humni maqaa Yesuus kuni dadhaboota lafaa kaasa. Galgala kana humni maqaa Yesuus lafaa si haa kaasu. Iddoo itti miidhamtee si haa kaasu. Lammaffaa dubbii sagalee Waaqayyootiin. Waaqayyo gaafa lafa rakkinaatii si kaasuu barbaadu karaa sagalee isaa sitti dubbata. Luqaas boqonnaa 7 irratti namicha hangafa 100tu naa'uun isaa jalaa dhukkubsatee gooftaa Yesuusin akkas jedhe. Yaa gooftaa naa'uun koo dhukkubsateera dubbii sagalee keenyaa erge. Mana koo dhufuus hin barbaachisu jedhe. Kuni humna amantiiti. Waaqayyo warra amanan sagalee isaa ergaaf. Sagaleen sii dhufeera. Sagaleen lafa rakkinaatii si kaasu. Sagaleen lafa itti dadhabdee si kaasu. Sagaleen lafa itti abdii kutattee si kaasu. Har'a sagaleen sii dhufeera. Sagaleen lafa rakkinaatii si kaasu sii dhufeera. Sadaffaa iddoo itti miidhamne sana, iddoo itti abdii kutanne sana nama kadhataa yoo taane hin kaanu. Daani'eel sababii nama kadhataa ta'ee fi boolla leencaa keessaa isa baase Waaqayyo nama kadhataati. Hin kadhata yeroo hundumaa gooftaa wajjin haasa'a. Har'aa jalqabee humni kadhannaa si haa boojuu maqaa Yesuusiin. Gaafa Waaqayyo lafa rakkinaatii si kaasu maaltu ta'a? Iddootu sitti geeddarama. Mee iddoo natti geeddarameera jedhaa. Maqaa Yesuusin iddoo sitti jijjiirameera. Mee iddoo natti jijjiirameera jedhaa. Namichi sun gaafa Waaqayyo karaarraa isa kaasu iddoo sitti geeddarame. Ergasii deebi'ee lafa sanaan dhaaban.
waaqayyo irraa jalqabee lafa itti miidhamte sanaa si kaaseera iddoo sitti jijjiirameera lammaffaa warra kaleessa si tuffatan santu si wallaala Yoosef obboloota isaatiin tuffatame waaqayyo lafuma sanatti seenaa isaa geeddare warri kalee isa tuffatte sun akka miila isaa jala guguuftu godhe waaqayyo warri kalee si tuffatan kana booda si wallaalu waa'ee keetiif afaan qabatoo gaafa waaqayyo lafa rakkinaatii si kaasu faarfannaa galataatu mana kee guuta erga waaqayyo lafa rakkinaatii si kaase faarfannaa galataatu mana kee keessaa dhaga'ama kana booda gaddi mana keetiin dhaga'amu galgala kana namni baay'ee yaadatameera dubbii sagalee waaqayyootiin yaadatameera waaqayyoon galateeffadhaa